Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni Abdeeshoo arraantana kan jirru magaalaa Finfinneedha. magaalaan Finfinneedha. Waan akka fakkaattu Bareedina isiidha. nu waliin daawwadha. Viidiyoodhaan deemnee isin garsiisna. Nu waliin Nu faana tura. tura isiniin jenna. Galatooma. Egaa kun amma xayyaararraa booleen bulbulaadha akkana fakkaatti seenaa magaalaa Finfinneeti. Elena irra yeroo teessu akkanatti mul'atti. Egaa magaalaa guutuu konkolaataanis isin daawwachiifna nu faana tura. Ammaan tana xayyaara irraa gabbuu deemnaa. Dirreen xayyaaraatis waan fakkaattuun ilaalla. Boolee dirree xayyaaraa meen waliin daawwannaan isin daawwachiifna nu faana tura isiniin jenna. Egaa xayyaaronni asitti agartan kuni xayyaarota kaargooti meeshaa fe'achaa jiranii. Xayyaaronni kaargoodha akkanatti dhaabbatanii meeshaa fe'atan jechuudha. Waa jirra hono abbe gabbaa jirra. Amma gaa kunoo xayyaararraa gabbuunee jirra boolee dirree xayyaaraa jechuudha. Xayyaararraa buutee baasa seenu jirra ammaan kana. Magaalaan Finfinneedha. Bishaan lagaa fakkaatti. Nu waliin daawwadha. Maal kana qofaa miti. Goda seenuudhaan magaalaa Finfinneedha takka takkaan. Garsiiftaan nu wajji daawwadhaa isiniin jenna. Akkana nu waliin tura. Kana qofaa miti. Magaalaan Finfinnee akka dubbatanii miti waa hedduu jira. Akka halaala haasawwan sanii magaalaan Finfinneedha hedduu jijjiiramte bareedina jira. Bareedinis Bishaan lagaa fakkaatti. Egaa nu waliin tura isiniin jenna. Ammallee nu daawwadha.
Reen Warreen abdii shoo deeggartan hordoftan ammaa follow subscribe. gochuun hin dagatinaa isin jenna kabajaan Egaa galatooma hundi keessanuu waan waan daawwattaniif. daawwattaniif. Thank you.